barakatuh. Baga jala bultii ayyaana masqalaa nagaadhaan geessani. Ayyaana masqalaa bara kanaa egaa bifa ho'aadhaan kabajuudhaaf gaafa jennu nyaataaf dhugaatiidhaan qofa osoo hin ta'in namoota rakkatan gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa waan ta'eef nutis kana sababeeffachuudhaan masqala bifa addaatiin kabajuudhaaf waan yaadnee jirruuf namoonni harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota gargaaruu barbaadan akkuma kanaan dura barame akkuma ayyaana bara haaraa yookiin qaammee gargaaraa turtan keessan diriirsuudhaan akka namoota rakkatanii jiran akka gargaartan isiniin jenna. Egaa mucaa kana ayyaana qaammee irrattis gargaarreerra. Kanaan dura ayyaana bara haaraatiif qarshii adda addaa argattanii ayyaana bifa haaraadhaan dabarsitaniitu. Dabarsine. Ammas immoo ayyaana masqalaa bifa gaariin akka dabarsitanii fi wanta mucaa kana barbaachisu akka bittaniif jechuudha. Birrii 3,000 isin ergamee jira jechuudha. Iftuu Urrisaa jedhamti. Amma biyya alaa jirti. Ishee sirriitti eebbisaa ishiitu isin erge. Waaqayyo si haa eebbisu. Akkana gargaarte Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo si haa eebbisu. Daa'ima wajjin rakkatiin akkanan rakkadhe Rabbi rakkinni isiniin argini. Daa'ima haala dhukkubsatee daa'ima wajjin rakkadhe hojjetachuu hin dadhabne kinii dhibamaa qabeetii wajjin rakkadhe Rabbi isiniin rakkisi Rabbi isin haa eebbisu. Eebbifama. Hin dubbatu. Homaan dubbatu. Deemsas hin danda'u. Hin danda'u deemu. Egaati namoota hedduutu jira bifa kanaan kan qaama miidhamanii manatti hafanii jiran hedduu isaanii waan jiraniif namoonni isaan gargaaruu barbaadanis akkaataa isinii danda'ameen akka isaan gargaartan isiniin jenna. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa waan tokko tokko uffatas wanti isa barbaachisuuf akka bittanii ayyaana bifa haaraadhaan sirriitti ho'aadhaan akka kabajan wallaan keessan gaafa gammadu isinitti akka gaddiin dhagaamneefidha jechuudha kan kana gochaa jirani. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa ta'a. Galatooma. Ciao bakka jedha.